ijoollee keenya nagaan isiniif akkam jirtu ani baay'ee nagaa kooti har'a akkuma argitan kana jechuudha killee hojjechuun barbaade innis killee akka waxii diimaatti hojjechuun barbaade jechuudha killee akka waxii diimaatti hojjechuun barbaade kunatti killeen qopheeffadhe kanadha akka waxii diimaatti jechuun barbaade yeroo baay'ee shamarran biyya arabaa ogummaan qabanii ruuzii affeeluu malee jedhamu warri baay'een jechuudha shamarran biyya arabaa baay'ee ogummaan isheeyyuu addadha waan hundumaa hojjechuu beekti waan hundumaa qulqullinarraa kaastee jechuudha mana ishee qabachuu sirriitti beekti qulqullina mataa isheerraa kaasteellee hamma mana isheetti sirriitti dandeesse jechuudha shamarran biyya arabaallee waa'ee ogummaatiin hin tuqamtu dhugaan siniin jedha ani ja'as jiruuf ijoon taane erganas dhufee wantan bareen beekachuudha wanta duraan hin beekne tasa waanuma hin beekneef dhufee bareera mana qulqulleessuu ofii of qulqulleessuu maal godhe akkan of qulqulleessuu eessa koo akkan of qulqulleessuu bakka nyaata hojjechuu uffata tokkosuu kaawuyyaa gochuu waan kana jechuudha waan hundumaa as dhufee bareen jira jechuudha amma immoo biyyannaan jiru killeenii xibsiisaa malee hin beeku akkamitti akka killee akka qayyii waxiitti akka waxii diimaatti hojjetan illee dhugaan beeku ture garuu sitti bareen jira kanaaf wanta an amma sochoosaa jiru kun shunkurtiidha sa'aatiin akka sagaleen akkasin irratti hin baay'anne yookaas daqiiqaan akkasin irratti hin baay'anne jedheenna akkas godhee isinii waraabe shunkurtiidha qimamii asumaan itti goggodhechuudha qimamii tokko asumaan itti godhee baay'ee sochoosaan ture jechuudha sa'aatii hedduu sochoosaan ture jechuudha shunkurtii isaa akka bishaatuu fi inni diimate kun immoo saalsaan itti naqee jechuudha saalsaan itti naqee tomaatoo pisti jechuudha saalsaan keessan beektu san itti naqee bakka amma waan hundumaatti godheen jira jechuudha ashaboolleetti godheen jira kanaaf amma killee kana qofaatti godhee daqiiqaa muraasa erga sochoose irraa baasaa jechuudha kanaaf shamarran biyya arabaa ogummaa ishii addaa siniin jechuu barbaada dhiironni warri shamarree biyya arabaa kana argattanii fuutallee isin dhugaan siniin jedha warra carroomtanidha isheen mana fuula ishii seeraan dhiqachuu kan hin beekne jirti unkaan mana qulqulleessuu nyaata hojjechuu uffata tokkosuu mana diikoor gochuu ulaagaasaa eegdee hojjechuun kan biraati garuu sakana kana hojjechuu hin dandeessuun jedha sababni isaa ani biyya jiru akkuma ishiin ture harmee kiyyannaa hojjetallee waan hedduu malee an akkana hamma kana hin hojjedhu ture magaruu mana orma waan ta'eef yegid saaloddi bagid waan hundumaa bareechuudha otoo hin jaallatini waan hundumaa bareen jira jechuudha kanaafi anillee kanan akkas godhuu fi yeroo xiqqoonnaa jechuudha gara biyyaatti galuu fi biyyattis galee abbaa warraa koo wajjiniin jiraachuudhaaf jechuudha murteeffadheen jira waan ta'eef wantoota tokko asumatti cheekii godhachuudha siistamiidha baay'ee sinillee dhugaa waaqa akkas godhaati biyyatti naagaltan maallaqni kan keessan waan dhugan keessan waan ta'eef asitti garuu madaamii waan ta'eef yeroo madaamii mana hin jirre wanta hedduu hojjettanii cheekii gochuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf nyaata kanaallee yeroo tokkollee hojjedheen jira jechuudha ofiidhuma kiyyaa hojjedhee nyaadheen jira jechuudha baay'ee gaariidha har'as immoo irra deebi'ee hojjedhee jira jechuudha ogummaa koo cimsachuudhaa fi gaafan galullee abbaa manaa kiyyaaf jechuudha kana isiniin jedha dubartiin biyya arabaa ogummaa ishii baay'ee kan namatti toludha baay'ee kan nama hawwisiisu waan ta'eef wanti kun illee amma gahee jira bifa kanaan hojjetama isiniin jedha yaa hordoftoota kiyyaa shamarran biyya arabaa jirtanii ogummaa keessan akka kanaan cimsadhaa sheer godhaa shamarran biyya jiran haa argan dhiironnis haa argan jechuudha ogummaa keenya ogummaa hedduu akka nuyi qabnu shamarree biyya arabaa jechuun warqiidha bye bye